waan jedhe yaanni maqaa keetillee hin beekne teenkiw karoora fuudhuudhaaf karoora qabdamoo hin qabdu akka Yesuus jiraachuu deemtamoo fuudhuudhaaf deemta. Rabbuu mu'aas waa tokko sitti immoo isinitti hima gaaffii kana isiniin deebisa. Namni kamiyyuu karoora kootiin hin fayyusi hin fayyines amma tu waa'ee fayyinaa dubbanne. Aboo fayyina nu dhukkubu waa'ee fayyinaa fi dhukkuba waan si gaafadhe namni Yesuus ittiin jiraadha jedhu akka inni jiraate jiraachuun isaaf ni ta'a jedha. Yesuus itti amante akka isa jiraachuu barbaaddamoo akka isa faallessee jiraachuu barbaadda. Amma peenteen fuudha dhiisuu deemti bara kanaaf maqaa Abumaazin. Hinfuunu jedha qeeroon kiristaana hinfuunu Kiristoos jiraanna jedhame hinfuunu jedhame. Hinfuunu malee numa fuudha. Fuudhan malee numa fuudha. Kanaafuu Yesuus hin faallessite ka? No. Yesuus Kiristoos dhiira namummaa isaatiin fuudhee jiraate moo hin fuune? Hin fuune. Maaliif faallessita gooftaa kan kee maaliif faallessitati? Okay. Amma waa tokko isinitti godhu himuu amman. Ammatu waan gaarii tokko natti himtanii. No fakkeenya isin fudhadhaa no. Fakkeenya tokko isin fudhachuuf yaanu. Fakkeenya tokko. Ijoollee qabdu haa ta'u amma ijoollee qabdu anillee qabdu hin qabdanii keessa illee hin beeku amma mucaa tokko qabaattanii mucaa keessanii amma waa kana godhii jettanii hin qabduni hedduu qabdu. Fofuusisaa isaaniin amma mucaa keessan tokkooni fofuusisaa Inshallah. Fakkeenyi cagoo hin xumuruure fakkeenya goo. Xumure. Wajjin. Xumure. Kanaafiyyuu mucaa keessaniini waa tokko gootanii kaatanii waan kana hin godhin gaafa isin jettaniin waan sana gochuun akka mucaan keessan hin dandeenye kan abboome isinidha. Kanaafiyyuu yoo akka isin abboomtan sanatti hin jiraanne ta'e abboommii keessan cabseera jechuudha. Fuudhaa jedhe waan ta'eefi fuudhi cubbuu miti. Waan sin jedhe ani fuudhaa Yesuus fuudhaa jedhe. Akka nuyi fuunuufis. Yesuus fuudhaa jedhe. Hunna. Fidi eessa jedhe? Fuudhinaa jedhe. Eessa jedhe mee naafan? Nama lama ol fuudheetu ejjaa jedhama. Isiniin kenna. Yesuus hoi maqaa isaati. Yesuus bakka itti fuudhaa jedhe fidi. Mentoche. Habee wayooftuu ni jettan. Kanni bakka Yesuus Kiristoos itti fuudhaa jedhe. Isiniin kenna dhugaa. Telefoona kanaan kaasaa qoyaa. Luqaas. Maalan kaasattanii? Kanaafiyyuu Luqaas keessatti fuudhaa jedhee dhala. Kaayi telefoonaa kaasanii. Fuudhii cubbuu miti. Ustaaz itti fufaa. Bakkuma Yesuus itti fuudhaa jedhee fidi boo. Luqaas. Keessa utuu gaafa isin deemtee waa keessa buufadhe. Ayyee Luqaas meeqa? Bani ibnu. Telefoona ammas naddeebee qoya naddeebee. Kanaafiyyuu Yesuusii fi Muhammad garaagar baran ergamaa ta'ee amantu ergamaan abbaa tokko kamitti afaan lama dubbataa kan jedhudha. Namaa ol akkam fuunee jeje Yesuus. Muhammad garuu sagal fuudhee ofii isaatiiyyuu kanaafiyyuu jedhu kuni ergamaa eessatti barsiisee maal taate gurbaan si gaafate deebisuusi maal baala waldaas jira warra jira sitti fakkaate moo Luqaas meeqa fideera Luqaas Luqaas baafattanii boqonnaa ja'a isiniin dubbisa. No hin dubbisnaa qoy uummata agarsiifna dhaabbadhu. Afuuran qabdu sirraa nayini afuura keessa. Namni lama ejja akka ta'u namni lama ol fuudhe. Abboo san hin jenne fuudhaa Yesuus kan jedhu siin jenne. Hin fuudhinaa lafinni jedhe hin jiru. Namni lama ol fuudhe garuu ajaje Yesuus Kiristoos ajajee fuudhaa kan jedheen si gaafadheen. Hin fuudhinaa moo lafi jedhu hin jiru. Lama ol fuudhinaa kan jedhu. Aboo san siin hin jenne ani wangeela keessa akka gartee
fuudhuun gartee kakuu moofaa keessattis bakka hunda keessattis gartee Phaawulos kan dhorke malee mee Yesuus Kiristoos eessatti fuudhaa jedhe naa kan hime. Eeshe Iyesuus Kiristoos hin fuudhinaa lafa itti jedhe hin qabu. Abboo san siin hin jenne fuudhaa kan jedhu takkuma fuudhaa kan jedhu naa kan Yesuus Kiristoos. Inna isuman fidaa jiram maal taatan isinii? Wallahi gurbaa kana borokotaa ibnu qaba. Telefoonaan na cinqe. Maaliif? Ayyee danfidi ka bakka inni fuudhaa. Tokko nama hundumaa fi kan kennamedha isinii fidaan jira. Akka qaama fedhii foonii irraa akka namni bilisa ta'u akka hin ejjine namni akka bilisa Ayyee ta'u. ragaa nuuf kenni. Eshi ragaa Fuudhuun neessa. Luqaas Yaa. fuudhuun cubbuu miti. Lamaa ol garuu fuuchuutu Yes. cubbuudha. Isan baataa. Fidi Kanaafiyyuu- ragaa fidi mee takkuma fuudhaa Fidaan jira isaa galata. Fidaan jira. Galata waaqayyo. Kanaafiyyuu lamaa ol fuuchuun garuu cubbuu guddaadha. Fidii sin jedha ragaa fidiitiin hin dubbaddu lama oli dhiisiti ragaa fidiitiin hin dubbaddu. Maal amma Daf. ragaa man fidaadha? Isiniin fidaadha isaa galata. Ayyee Luqaas meeqa? Eeshi Luqaas iddoo baay'ee jira garuu iddoo 10 ol isinii fidayyuu. Bakki teema takka fidi jedhe Luqaas jechuu dhiisitini bakki teema takka fidi. Luqaas jedha. Luqaas jedha teetiifuu Luqaa teetiin Luqaas jedhaan waliin ittiin hin fidi nutti. Daf Luqaas jedha koomentiidhaanis. antee dafi nutti fidi maaliif nutti taphatta Jesus? Lakki isinitti taphachaa hin jiru. Baaftanii Luqaasiin. Soo baasi kaa maaliif Luqaas jedhe? Luqaas jechaa oolta moo? Lakki fidaan baasaan jira waraqaa irraati. Ayyee warri koomentii eeggadha akka isin irratti lafan dhohi. Assalamualaikum warahmatullah. Lakki isiitti Nambano meera. sih, nambano. Karena Luqaas di 18 Indonesia kita itu berdesa miti kan. Maaleesa jira macaafuma keessadha Luqaas 18 Okay, Luqaas 18:20 jette. abboommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii dhala. Luqaas meeqa jette? Atama nutti himi Luqaas meeqa jette? Iyyesuus. Udah sedih digdem aja ya, itu bisa kan. Okay. 16 Bare itu Asumas. yang tahu. 16 18:20. Oi, 18 18 moo? akkasuma Oh, sekarang jala-jala itu bisa. 16 dubbisaa ma Jala jalqaba dubbis. jalqaba kan akka 16 isan baafadheeraaf hin jedhe 16 akka jedha Ayyesh. nan dubbis abbumaazoo eeyutaa isaadha Ayyee itti fufi dubbis. kudha jaha kudha saddeet Dubbisi kaafiin obaasne yookaan dubbisnu. dubbisa Namni haadha manaa isaa hiikee kan biraa fuudhu hundinuyyuu hin ejjaa. Dubartii abbaa manaa isheetti gargar baatee kan fuudhus hin ejjaa jedhe. na Fuudhaa jedheere? Fuudha dhoggaa jira moo fuudhatti ajajaa jira? utuun fuudhiniitu gargar ba'uure isa kam dhabdee Fuudhatti ajajaa jira moo fuudha dhoggaa jira amma asitti? isa kam fidaa itti hafee isaan gaafadhaame isa kama fidaadhaan Mee Abbumaas. Yesus iddoon inni itti fuudhaa isiniin jedhe eessa jiraan jennee barnu. ahaa isa akkasiitiin
Gaaffii biraa fiddeeti immoo sammuu Efesoon 5:6 dubbifadhu qaba. Ma Efesoon 5 Yesuus tu dubbate moo? Aboo Yesuus fuudhaa, takka fuudhaa, lama fuudhaa, hin fuudhinaa, wooma fuudhaa jedhu. Mee immoo takka naa kan siin jedhe boo wayi. Jaartii gallakkise maal gallakkise kiristaana meeqa addunyaarraa ijoollee gallakkifame meeqaa fuudhu jira kiristaanonni ijoollee gallakkifamte hunda. Wayi. Waa'ee eenyu dubbate ree kana ishiituun fuudhinitu wal Ansin taasisu moo? fuudh Yesuus fuudhaa faa'uudha fuudhaa kan jedhu jira. Yesuus fuudhaa kan jedhame. Ahaa. Akkuma ishee ammaatti akka inni dubbatu barbaadaniisin. Fuudhaa kan jedhu. Hin jiru. Yoom waan ofiin fuudhinitti isin ajajaa Yesuus waan ofiin godhinitti isin ajajaa Yesuus. Okay, hin fuudhinaa lafa jedhamu argitaniittu. Hin jiru fuudhaan jenne kaa. Faallaa isaa argitaniittu. Fuudhaan hin jenne kaa waan hin jiru wangeela keessa hin fuudhinaas fuudhaa ka jedhus hin jiru wangeela keessa. Okay, erga faallaa isaa Phaawulos hin fuudhinaa jedha Phaawulos hin fuudhinaa jedha immoo. Fuudhuun cubbuu miti jechuudha erga Yesuus hin fuudhinaa jedhee. Phaawulos hin fuudhinaa jedha abboo akkuma kiyyaa kanatti ta'a jedha. Hin fuudhinaa miti yoo yaada foon keessanii eeguu dandeessan hin fuudhinaadha. Yoo dandeessan immoo fuudhaa'edha. Ilaa laachumatti. Ibnu dubbadha bas gurbaan didee. Lakki hin dinne. Ish hin dinne. Gaaffii biraa qabdu moo sin gaafadhu? Gurba? Abeeti gaaffii biraa qabdu moo sin gaafadhu? Kan kennu. Warri dubartoota hedduu fuudhe akkamii macaafa keessatti? Isaan warri dubartoota baay'ee fuudhe ejjaadha. Ejjaa. Beekaa hin iyyamu Yesuus hin iyyamnes hin iyyamamu. No Yesuus waaqayyo rabbiif ergame akkuma jettanii. Jechuun wanti nuti si gaafanne macaafa keessatti warri dubartoota hedduu fuudhe akkamii? Ejjituudha. Macaafa keessa duwwaa mini. Ejjituudha. Rabbiin bukkeetti malee macaafa keessa duwwaa mini. Macaafa keessatti waaqa bukkeettis. Macaafa duwwaa mini. Mee baasi bakkitee lama fuudhuun dhorkaadha kan jedhu mee baasi raganuuf. Luqaas 16:18 irratti maal jedha namni utuu haadha manaa qabu kan biraa hiikee yoo fuudhe jedhu kun inni bahee jiru kun immoo maal jedha? Isaati bara. Tan sadaffaalee. Inni bahee jiru kun immoo haadha manaa isaa hiikee. Manaa isaati tan lammaffaa haadha manaa isaati tan. Inna haadha mana jalqabaa hiiktee kan biraa fuudhaan. Lammaffaa haadha manaa isaa sadaffaanis afuraffaanis. No. Tokkoffaa ta'u lammaffaa ta'u sadaffaa ta'u ishee tokkoffaa hiiktee jennaan. Ishee tokkoffaa hiiktee jennaan kunoo hiiktee jennaan ejjituu jedhamta. Ishee tokkoffaatti wanti jedheetiin. Si'uma tokko kudhan wal faana fuudheere. Si'uma tokko kudhan wal faana fuudheere. Sakamaa isaan immoo gaaffii adda baafataame. Laan dhageeffadhu yeroo tokko namni haadha manaa isaa hiikee jedhamiti. Kudhan bakka tokko fuudhee gargaratti fuudhee lama mootu hin ayyamamu kan jedhu isaa fuuteeti. Lamaaf mootu. Daajaa sinaal kan ol gashaala. Maa jettan? Lama fuudhuun hin ayyamamu kan jedhu isaa fuutees hin jedhu isaa agartee dubbisaa jirti. Jalqaba tokkittii fuuta miti erga isee fuute isee hiiktee yookaan kan biraa fuutee jennaan ejjituu jedhaman jedhu kunoo ejjaa. Amma maanni kudhan wal faana fuudhaan ishee tokkotti. Ragaan of kennime Baayibilee keessatti yeroo tokko nutti si agarsiisa. Achiin hafuudhi kaa. Eessaa sii kennama kanaa. Okay. Kau nak save kan?
Mee wanta kana dubbisi mee. Kana booddee Esaawuu gara Ismaa'eel ilma Abrahaam dhaqee intala isaa ishee Mahlet jedhamtu obboleettii Nabiyoot dubartoota duraa qabu irratti dabaleen fuudhee jedha. Dubartoota meeqa fuudhee wannan? Esawu Ah, moo eenyu dubbata asirratti?